Akkam jirtu kabajamtoota daawwattootaa fi hordoftoota Oromiyaa Freedom Media dambalii gungumaa ummataarraa qophii kenna faaya aartii torban kanaa qabannee isiniif dhiyaanneeti jirra. Qopheessee kan isiniif dhiyeessu an Jibriil Muhammadii hanga xumura sagantaa kennaatti nu hordofaa isiniin jenna. Egaa torban kanaasii sagantaa kenna faaya aartii har'aatiin sirboota afaan Oromoo ergaalee hedduu qabanii sirboota aadaa fi ammayyaa akkasuma immoo sirboota qabsoo isiniif filanneeti jirra. Sirboonni babbareedaan nuti torban kanaaf wal duraa duubadhaan isiniif filannee sirbaa weellisaa Ibrahim Tirrii yookaan Ibrahim Muhammad akkasuma sirbaa weellistuu lafaa dhuftuu Saartuu Sumaayyoo Muunsaa akkasuma sirbaa weellisaa falmataa kabbadaa isiniif qabannee dhaamsaa fi dhama isaa kan isin daawwachiifnu ta'a. Hanga xumuraatti nu hordofaa isiniin jenna. Gaazuletaane digna karool lafa ciise salphina diinarra koosuun keenyuma duuroo bachiise. Gaazuletaane digna karool lafa ciise salphina diinarra koosuun keenyuma duuroo bachiise. Nu yaamti arras daranii jitee. Gabrummaan dalamtee baanta boolamtee biti teenya kaasi bumaara kee irratti bare kaasi bumaara kee uummatarra kaasi bumaara kee irratti bare kaasi bumaara kee uummatarra. Jalqabaa irratti sirbi nuti isiniif filannee sirba baay'ee bareedaa ta'ee fi ummata Oromoo biratti jaalatamummaa guddaa argate sirba weellisaa Ibrahim Tirrii yookaan Ibrahim Muhammad sirba Arsii mata dureen isaa Azuulee jedhu isiniif filannee jirra. Gaazuletaane digna karool lafa ciise salphina diinarra koosuun keenyuma duuroo bachiise. Gaazuletaane digna karool lafa ciise salphina diinarra koosuun keenyuma duuroo bachiise. Weellisaa Ibrahim Tirrii weellistoota hedduudhaaf walaloo barreessuudhaan kan beekamu yoo ta'u namni kun nama akkaan beekamuu fi akkasuma nama jabaa seenaan isaa Oromoo biratti hangammaa hin dubbatamin yoo ta'u akka fakkeenyaatti weellistoota bebeekamoo Oromoon qabdu kanneen akka weellisaa Galaanaa Gaaromsaa akkasuma weellisaa Zarihuun Wadaajoo kanneen lubbuun jiranii fi lubbuun hin jirreefis sirboota babbareedaa ummata biratti jaalatamummaa hedduu argatan duuba weellisaa Ibrahim Tirrii jiraachuun ragaa ba'aa jirani. Gamtaan lolee yoom walirraa hafe goonni dhiiga jigee taanoleen baane gumaani madaa kalee tuttuqaa maalis ilaalu maali tuffii diina bahii cabsi koolu maali tuffii diina bahii cabsi koolu. Gamtaan lolee yoom walirraa hafe goonni dhiiga jigee taanoleen baane gumaani madaa kalee tuttuqaa maalis ilaalu maali tuffii diina bahii cabsi koolu maali tuffii diina bahii cabsi koolu. Weellisaan kun walaloo qofa barreessuu osoo hin taane sirboota hedduu sirbuudhaan kan beekamudha. Sirba isaa kanaanis seenaa Azuulee dhaloota seenaa saniin beeknee fi jechoota diinni keenna soba jedheen ittiin qoosaa ture dhugaa ta'uusaa ummatatti as baasee mul'iseeti jira. Harka muree harma muree abboota kenna kaleessa seenaan olee harumee daadhii keenya odoo gumaan baasin dhiiga mana teessaa hin dhageessa seenaan olee harumee daadhii keenya diina gumaa baaf nu gumaa taansi mannee godha kenne seenaan olee harumee daadhii keenya diin harka dhiiga waliin nyaanne salphannee tuffatamne seenaan olee harumee daadhii keenya aana dhumee aanoletti galola'ee dhangala'ee seenaan olee harumee daadhii keenya gumaanaa yoo gumaanaa boosi yoon bahee har'a gahee seenaan olee harumee daadhii keenya
Dugugaa zulettaane diigna karoo lafa ciise salphina diinarra koosuun keenyuma nu robachiise. Dugugaa zulettaane diigna karoo lafa ciise salphina diinarra koosuun keenyuma nu robachiise. Dubba dhumee dachii attuwaa hunda beektaa ni dhageettaa. Seenaan olee haruufeedhaa dhiigeena dhiigarmaa ayyoo sirra yaa'e hin beektaa maa calliftaa. Seenaan olee haruufeedhaa dhiigeena lafaa dhuunfaa qeerroo kichuu kolaasanii guyyaa sanii. Seenaan olee haruufeedhaa dhiigeena gocha diinaa dhagaamuu kaabboohee guyyaa gaafa sanii. Seenaan olee haruufeedhaa dhiigeena seenaan olee haruufeedhaa diinni kenna. Seenaan olee haruufeedhaa diinni kenna kan calankoo saluufeedhaa diinni kenna. Seenaan olee haruufeedhaa diinni kenna. Weellisaan kun sirba bareedaa kanaan gamtaan lolee yoom walirraa hafe goonni dhiiga jigee ta'an oleen baane gumaanii madaa kalee tuttuqanii maaf silaaluu gamtaan bahii diin ofirraa cabsi kooluu jechuudhaan addaa kaleessaa diinni uummata Oromoo Arsii irratti raawwate dhalootaaf dabarseetii jira. Dugugaa zulettaane diigna karoo lafa ciise salphina diinarra koosuun keenyuma nu robachiise. Dugugaa zulettaane diigna karoo lafa ciise salphina diinarra koosuun keenyuma nu robachiise. Dubba dhumee dachii attuwaa hunda beektaa ni dhageettaa. Seenaan olee haruufeedhaa dhiigeena dhiigarmaa ayyoo sirra yaa'e hin beektaa maa calliftaa. Seenaan olee haruufeedhaa dhiigeena lafaa dhuunfaa qeerroo kichuu kolaasanii guyyaa sanii. Seenaan olee haruufeedhaa dhiigeena gocha diinaa dhagaamuu kaabboohee guyyaa gaafa sanii. Seenaan olee haruufeedhaa dhiigeena seenaan olee haruufeedhaa diinni kenna. Seenaan olee haruufeedhaa diinni kenna. Weellisaa Ibraahim Tirrii itti dabaluudhaan jidduu keessatti sirbuma kanaan dugugaa zuuleen taanee diinna karoo lafa ciisee salphina diinna nurra qoosu kennumatu nu birrachiise jechuudhaan dhugaa abboota teenna kaleessaa zuuleen gubbaatti tahan akkasuma lafa goonni fardaan 12,000 guyyaa tokkotti itti dhabame bakka har'aan tan ammoo seenaadhaan hin yaadatamne azuuleen nu yaadachiisee jira. Weellisaa Ibraahim Tirrii dhugumatti weellisaa qofa osoo hin taane akkasuma hayyuu seenaa aartii Oromoo hundaa keessatti gahee guddaa qabu akkasuma aartii Oromoo hunda keessaa ol baasuudhaan sadarkaa irra jirtu kanarraan nama gahee keessaa artistii jabaa fi walaloo fi yaadaloo namaa kennuun nama beekamuudha. Ammallee sirba kana keessatti aanolee jechuun waan silaa iyyan gaqqabee asaasaa jechuudhaan bifa geerarsaatiin sirba bareedaa kana ummata biraan gaheetii jira. Aanolee lafa gootaa aanolee lafa dhiiraa aanolee lafa gadaa aanolee lafa seenaa aanolee lafa bokkuu aanolee mana keessa tajjeessa dubartii fi ijoollee dhiiga gootaatti jigeen ittiin qoosu uffeeta ittiin qoosuma feeta. Iddaa fundeete nagoota ragaadha seenaan kaleessaa tokkicha tuuku maraasaa eenyutu leenca duchiisa. Tokkicha tuuku maraasaa eenyutu leenca duchiisa. Eenyutu leenca duchiisa. Eenyutu leenca duchiisa. Ati diinaa nu fixuudhaaf eenyutu leenca duchiisa. Hidda Oromoo hajituudhaaf eenyutu leenca duchiisa. Lollee boohuu otoo beennu eenyutu leenca duchiisa. Kophaa diinaa jalanteenu eenyutu leenca duchiisa. Jarreen hin taane tolaanii eenyutu leenca duchiisa. Ofirraa kaafna lolaanii eenyutu leenca duchiisa. Dhugaa qabnaa hin sodaannu eenyutu leenca duchiisa. Sodaaf jennee hin godaannu eenyutu leenca duchiisa. 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 Salphoo salphinna hin jille tuuta balaa nu fidduufi tokkummeessee wal gurmeessee Oromoon diina idduufi. Tokkummeessee wal gurmeessee Oromoon diina idduufi. 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 Oromoon diina idduufi.
Itti aansuudhaan sirbi nuti lammaffaa irratti isiniif filannee isiniif dhiyaannee sirba weellistuu lafaa dhuftuu intala gootichaa Saartuu Usmaayyoo Muunsaa sirba abbaa isii wal keessa makuudhaan sirbitee sirba bareedaa ergaalee hedduu qabu kan nu yaamti harmeen jedhu isiniif filannee kan ilaallu ta'a. Nu yaamti arras daranii jitee gabrummaan dalamtee baanta boolamtee biti teenya nututti yaana eenyurra daganna. Weellistuu lafaa dhuftuu fi qaroona hambaa gootichaa aartii qabsaa'aa Oromoo sodaa tokko hin qabne artistii Usmaayyoo Muunsaa sirba hedduu bareedu kana nu yaamti jechuudhaan sirba abbaa isii irra deebiidhaan haala bareedaa ta'een nuuf hojjettee nu yaadachiftee jirti. Nu yaamti arras daranii jitee gabrummaan dalamtee baanta boolamtee biti teenya nututti yaana eenyurra daganna. Nu yaamti arras daranii jitee gabrummaan dalamtee baanta boolamtee biti teenya nututti yaana eenyurra daganna. Binayyiitu gorsee hidhannoon dhugoomsee diina keenyaaf tumsee nu gabroonfachiisee calaan koo aanolee dhiiga dhangalaasan himamee kamaaf na'aniif kan birdaalchisan mirgi nu mulqamee maqaan nu haqamee falmata dhabnaan kan birdabalamee falmata dhabnaan kan birdabalamee. Iji badduusii bakki ijaan badduu akkuma jedhamu hambaan gootichaa tun weellistuu Saartuu Usmaayyoo Muunsaa sirba isaa keessaa fudhachuudhaan ammas ijoollee ayyaa wal nuuf fayyaa jechuudhaan sirba dhageeffatameen quufne kayyoomuu bara baraan haarawaa kana viidiyoo kiliippiidhaan hojjettee ummata biraan geettee jirti. Ijoollee ayyaa wal nu wayyaa walii hirkannaa waliin bareenna waliin milkoofnaa. Ijoollee ayyaa wal nuuf wayyaa walii hirkannaa waliin bareenna waliin milkoofnaa. Amarra gargar wal goone fawwaaliitii beeynan guddanne. Amarra gargar wal goone fawwaaliitii beeynan guddanne. Diina boolee wala haloola wala jeefne diina boola ifumaanee firree jenna turre hubanne. Diina boolee wala haloola wala jeefne diina boola ifumaanee firree jenna turre hubanne. Gabroomu mannaa du'aa filanne sanii fintillee daggala seenne seenaa dhabduunaa lubbuun qusannu mirga keenyatti diinaan daboomu. Portaa maleessaa tolaan beekanii humni haleellaa rasaasumaanii humni haleellaa rasaasumaanii. Gabroomu mannaa du'aa filanne sanii fintillee daggala seenne seenaa dhabduunaa lubbuun qusannu mirga keenyatti diinaan daboomu. Portaa maleessaa tolaan beekanii humni haleellaa rasaasumaanii humni haleellaa
rasaasummaanii. Dabaluunis xumuraa wallee kanarratti weellistuu Saartus Maayyoomsaa sirbuma abbaa isiim hiriyyaan hirkannoo gaachanaa jedhu kana abbaa isiim nu yaadachiisaa amaanaa inni itti kenne karaatti osoo hin hambisin guyyaarraa gara guyyaatti seenaa gootichaatiin dhaadachaa milkeessaatii jirti. Hiriyyoo hirkannoo gaachanaa duroo Muhammadu ati na waarumsa dhugaatti dayeetiin si abdaadhee bada gowwoomina hiriyyaan tee qabeenya guyyaa alaamana qabeenyi koo mul'atu guyyaa kanaan qooda narraa argachuu beektu galgala ganamas na hanqateen beektu. Kan narra naaf yaadu natti fakkeeffattee arraataa gochaanis bu'aa ganna seentee arra hammeenyi kee ifannaa mul'atee fadhinnaan kee horii qabeenyaan buurtee sareenatti qaltee fadhinnaan kee horii qabeenyaan buurtee sareenatti qaltee. Itti aansuudhaan sirbinutiin sadaffaa irratti filannee isiniif dhiyeessinu sirba baay'ee bareedaa ta'e kan yeroo muraasa duraa bahee sirbaa qabsoo weellisaa jabaa beekamaa akkasuma weellisaa Falmataa Kabbadaa tureen isaa kaasi kaasi kumaara kee jedhu isiniif filannee jirra. Kaasi kaasi kumaara kee irratti bare kaasi kaasi kumaara kee uummatarra kaasi kaasi kumaara kee irratti bare kaasi kaasi kumaara kee. Weellisaa Falmataa Kabbadaa sirboota babbareedaa hedduu sirbuudhaan kan beekamu yoo ta'u ammas sirba bareedaa kanaan waggaa tokko dura kaasi kaasi kumaara kee sirratti baree jechuudhaan sirba qabsoo fi ergaalee bareedaa qabu kanaan ummata biraan ga'eetii jira. Dabaluun weellisaa Falmataa Kabbadaa sirna biyya bulchaa jiru kanaan dhugaa sabaa bal'aa kanaan fuutee lafan kaayiniin araara jettee jaarsan lakkaayini jechuun sirnicha akkaan kan qeeqee fi dhugaa ummanni beekuu qabu ifaan ifatti itti himeetii jira. Dhugaa saba bal'aa fuutee osoo lafan kaayin araara jettee jaarsan lakkaayin isa dhaqxe jaaloo gaara tolbaate nama beeknu miti nama biraa taate. Afaan qofaan farsuun ibtaatu waraara faashinni siyaasa barana Oromaara aboo kaas kumaara kaasi kaasi kumaara kee irratti
Diina daangaa cabsee ilmaan keenya nyaatee fixuu nu jalatti ciniinnachaa jiru kunoo hangarraatti. Afaan qofaan faarsuun hin taatu waraara. Faashinni siyaasa barana Oromaara aboo kaas kumaara. Kaasi kaasi kumaara kee irratti bari. Kaasi kaasi kumaara kee matarra. Kaasi kaasi kumaara kee irratti bari. Kaasi kaasi kumaara kee. Kaasi kaasi kaasi. Kaasi kaasi. Isa keessa beekuuf lolli tapha sanyaa bishee garba. Marikaa marooke maroo marii saba. Isa keessa beekuuf silaa lolli tapha. Isa gimbi isa beeki kan boojii birmaji biyya baaroo tumsa kan guddinaa tumsa. Isa najjo isa mandi kan keellam wallagga kan du'e badee malee kan jiru wal arga. Bosonni manaaree kaayyoof jichee malee rabbitti isaan tiksee milkiin isaan galche. Sanyii waaqoo guutu Oromoodhaaf duule Oromoodhaaf du'e. Sanyii Adam Diloo Oromoodhaaf duule. Isa Baale isa Arsii isa Gujii. Itti dabaluunis xumuraa irratti weellisaa Falmataa Kabbadaa sirba bareedaa kanaan lammiin baratee fi gaafii mirgaa gaafatee kaasi kaasi kumaara kee uummata irraa jechuun afaan qawwee keessa taa'ee uummata isaaf sagalee ta'ee jira. Kaasi kaasi kumaara kee irratti bari. Kaasi kaasi kumaara kee lammiin baratee gaafii mirgaa gaafate. Sanyii Taadee Birruu kan sanyii fi bobbaan gollichatu biife kasalaale isa Sulee isa Walloo kan Walisoo isa Mogor. Kaasi kaasi kumaara kee irratti bari. Kaasi kaasi kumaara kee matarra. Kaasi kaasi kumaara kee irratti bari. Kaasi kaasi kumaara kee matarra. Kaasi kaasi kumaara kee irratti bari. Kaasi kaasi kumaara kee. Sanyiin kadiidaa gonfaa Chillimoo keessa orfa kan shugute isa Jalduu isa Giinji kan Gaalessa isa Booni kan Ilfata isa Hamboo isa Gudar isa Geedoo. Egaa kabajamtoota daawwattootaa fi hordoftoota Oromiyaa Freedom Media dambalii gungumaa uummataa irraa sagantaan keenya faaya aartii torban kanaaf qopheeffanne asuma irratti goolabnaa. Torban sirboota biraatiin hanga walitti deebinutti gamanumaan nagaa isinitti dhaammachaa. Qopheessee kan isiniif dhiyeesse Jibriil Muhammadii, ogummaa kaameraaf teeknikaatiin immoo Umar Jamaaltu nafaana ture. Qophiilee Oromiyaa Freedom Media kanneen hafan waliin turtii gaarii isiniin jenna.